Amerika. Nama kama kat kore kaba. Amba ki sana gatta kun. Godina Borana ana gatta le gandi. Obot kan jedhamu kota mamma kumani amma kan. Mana le. Kulle mangana ara jara. Sudah mamnya mitikan. Sana gatta kun gada kan. Kumanjirinya Odi tahu gadan kita kasih kan waktu kecil kawan kan ada anjirina godin Borana dan Borana ada sekali itu orang koko bayi ada rawa sih kasih laki ngeri ramah beragam terus mumi dapat ada Iya, am kumane am kunam baknya tidak dapat terus kita kusina ada. Kusina apa am Borana amani. Kusina mah. Kunam kusina baknya. Baknya tuh ini ada. Hamaरा सोने video ada berarti. Kundamu baka jirinya okindamu man. Jirina kita anu. Indida abba mana okindamu yomu kesum okindamu nami. Kesum anggar di duf bakiti tahu. Kundamu gada jedhama kasini diro Akase gada jedhame kunis man jireenya Borana haala keessuma isaati Adam Borana kan fakkaatan namni adda adda kan dhuftanii ilaaluu dhabuu dandeettan gin kanneen gos kana yommuu sooshaal miidiyaa irra Facebook Telegram YouTube irratti agartan carraa godin Boranaaf haala godin Boranaa kee jiru akka hubattan isaniin jedha fakkeenya kun saaloonidha kunis gaadaaf danda'e ammas seentu kootti mee bakki kunini bakka Abba manaf haadhi mana qofaa kee ciisanudha bakki kun haadha manaa fi abba mana qofaadha fakkeenya balaak tasaa dhufe irrallee meeshaa balaak tasaa ittiin ofii dhowwatan hin qabani kanaafuu iddoon kun nami feete garbiraa seenuu hin danda'a isa diida suni kana seenuu hin danda'a kan seenuu danda'u haadha manaaf abba mana qofaadha haal jireenya kanaadha waa'ee godin Booranaa keessatti yommuu agartan waan hundaanuu aadaaf danda'e qaba fakkeenya kun ororoon yommuu jedhan kan ilma dhiira qabata siinqee kan jedhan dammoo ilma dubartii qabata kun dammoo akkaataa yeroo jilaa yeroo aadaa ofii guutatanii ittiin gadhanu kun inni kan sana agartan kun inni calleedha fakkeenya sanii mul'achuu dhabuu danda'a kun dammoo ittillee kan jedhamu ittillee kana yeroo gubbis yookiin dammoo daa'ima maqaa baasanuuf yookiin dammoo daa'ima gaafa maqaa baasanuuf yookiin dammoo gubbiseedhani yeroo sun haadhi manaa yookiin dammoo abbaan intala kan uffatu yommuu ta'u kun dammoo ruufis jira nami aadaa Booranaa yookiin dhalata godin Booranaa ta'e wanta aadaa Booranaa irraa eegamu hunda mana keessaa qabaachuu qaba fakkeenya kun ruufadha ruuf kan hidhatamu gaaf ilmi dhalateef kan ruuf hidhatu fakkeenyatti gaaf ilmi dhiiraa isa dhalateef kan akkasitti hidhachuudhaan gammachuu hiriyoota suuratti agarsiisa fakkeenyatti gaaf inni kan uffatee ba'e yookiin dammoo uummata biratti argame ilmi akka dhalateef yookiin dammoo durbaa ta'u dhiiraa ta'u ilmi dhalachuun isa kan beekame mataa irratti uffatamuu fi yeroo kabajaaf aadaaf seeraaf yeroo tulmeettummaa hunda kan keewwatan kun ruuf jedhamee argama ruufi isa kana yommuu ta'u kan isan asitti agartan kun dammoo gaadii jedhani fakkeenya akkuma ilmi namaa amala adda addaa qaba horiinis amala adda addaa qaba horii nama dhibu kanaan gaadiyanii elman horii nama dhibu yookiin dammoo kan namaaf hin elmamne yookiin dammoo kan yommuu jabbiin jala jabbii qofaaf eegee elmameef uummataaf yookiin dammoo daa'imaaf gaafa elmuu fedhan kan nama dhibu gaadii kanaan gaadi'anii kan elmanuu ta'a gaadii yookiin dammoo aadaa keenya keessa gaadii jechuun wanta walitti qabanii hidhanii yookiin dammoo wanta irraa barbaadan kan argachuuf yookiin gara seera qabeessan kan ta'udha gaadis kana fakkaata akkuma isan agartanii kun dammoo abba manaa gaafa shirriixii maanii uffatee of jalatti kan godhatu saqqi yookiin callee godhatanii kan namuu kan fayyadamtu haadha manaati haadhi manaa yeroo aadaaf yookiin dammoo akkuma shoobaa yookiin dammoo of bareechinaaf wantoota adda addaa kan fayyadamu ta'uudha qaba kun hunda garuu gaafa gara Oromiyaa yookiin dammoo nama beeka bira deemtu hundu erga of danda'u qaba jechuudha kanaafuu haala godina Booranaa keessa wal qabatee qincos ororos gaadis itilleedhaan fakkeenya itilleen kun fakkeenyati kan isan agartan kun gogaa loonii bakka bultii ansoolaa firaashii algaa birri kuma agasii maanii jechuun hin jiru jireenya akka tasaa gaafa bineensi horii namarraa nyaates horii sanaan
itillee irraa fuudhuudhaan itillee midhaafatu yookiin immoo gaafa aadaa gubbis maaneedhaan horii manatti qalatu horii qalatanii gogaa isaa hin gatan yookiin immoo bineensi hin nyaatu jechuudha. Kanas haala kanaan fakkaata haal jireenya godina Booranaa aanaa Taltallee ganda Oboqii dhaloo keessatti argamtu fakkaata. Akkuma sanii kun hunduu kanam jaree buusanii ibsee irraa bal'inaan waaqqisanii mul'atu barbaadanii orooroo kan qabatu ilma dhiirati kan dubartii qabatu immoo siiqqeedhanii isaa sirraan qallaati kan akka manguddoos akka gadaas akka seeras akka aadaas kan qabatanii ittiin fayyadamuuf yookiin immoo bakka jilaaf kabajaaf qaban ilmi dhiiraa kan harka qabatee kan deemudha. Haal kana fakkaata warrootni immoo carraa godina Booranaa dhuftanii hin argin yookiin immoo yuutuubii wanta adda addaa irratti agartan haala xiqqoo tokko waan godina Booranaa yookiin immoo haala jireenya Booranaa akka kakkanaan hubattan kabajaan isin gaafadha. Galatooma haali jireenya godina keenya kana fakkaata. Kanaadha. Kun immoo mana aaraa ganaa ijaaruu jiranudha. Mana barte. Maal nadiif. Ayo awara. Nama duri kanaan dura gara biraa qofatee jiru gaafa inni haala amma yeroo nunirra jiru godina Booranaa keessa baay'ee sodaachisaa fi yeroo bonaa waan taateef namni duri gara biraa jiru naannoo kanarratti amma akkuma agarti duumessaadha waan bokkaan jiruuf horii godaansifatee asii qofatee mana aaraa yookiin immoo uummata kanaan walitti galee jiraachuuf kan inni midhaafachuu jiru kana fakkaata. Goota ammas amgaa waan nyaatee aadaa ragga'u. Berarti nanti kamu juga. Saguran ya. Mana baru puluh ha. Trira kere bukan. Itu nolak nang saya sini. Aduh. Pakai sana kartu kunam. Kokof kan jedhanu. Kuna fakkeenya karri tokkodha. Karri tokko kan jedhamu horii gara dhibba qof kan qabatu yommuu ta'udha. Kunis horii dhibba kan qabatu karri tokko jedhamee yaamama. Kun immoo qoqqob bittaan kun kan jabbii horii guddaa dhabaa kun immoo kan itti hidhamu bakka jabbiiti bakki jabbiin itti galtu. Kun immoo bakka re'ee keessatti yookiin re'eef oolan keessatti hidhamtu kan ta'udha. Haalli kana fakkaata. Haal jireenya godina Booranaa fakkeenya kullee nam kan re'een keessa galtu. Inni beeksisa gaanii re'ee qaba. Kun amma ilmoolee xixiqqoo asitti naqu yookiin immoo kanneen akka lukkuu as keessatti naqanii kaa'ame. Fakkeenya kun ilmoolee xixiqqoodha. Foon laalma as keessa ilmoolee jira. Kun bakka ilmooleen itti galanudha. Kun akkuma bijaree buusanii jedhu kun man jireenya gaaf kammaa asirra ol kaa'an fakkeenyaaf kun hiika of danda'uun qaba waan hiika wayi. Mangga sorry kalau sana coba aja juga. Kanaafuu gaafa hiika of danda'e qabaachuu danda'a garuu hin beeku kanuma. Nama dhalatee kan nagaan ejjee kan amma kunam fakkeenyatti daandii kan kun eegi dhalatee ji'a sadiiti. Asii ol biyya gurguddaa keessa yoo dhalate daa'imni tokko eegi dhalatee haga ji'a jaati kan sagalee haadha muchaadha malee wanta biraan fayyadamu. Fakkeenya daa'imni kan kee ji'a sadiini wofaatti kennita nyaata ho'iifama waan ho'iifa. Ji'a gamis sila jammarsite. Akkuma nam baratee jechuudha. Fakkeenyaatti akkuma nuutireeshinii yookiin immoo komplementari irra gaafa baratu daa'imni tokko kan wanta biraa nyaachuu danda'u yookiin immoo nyaata adda addaa viitaaminii kan kennamuufii danda'u ji'a ja'aan booda. Ji'a ja'a mucha haadha qofa malee kan biraa wanti inni argatu tokko hin jiru. Haala baadiyyaas qabatamee hubannoon kun ni jira. Baadiyyaa keessa yoo hubannoon gosa kana daa'imaaf of eeggannoo gochuun isaa waa baay'ee nama gammachiisu. Kaasana agartan sun kushiina kun immoo akkuma isin man jireenyati haal jireenya godina Booranaa fi uummattoota isaa haal uffataa wal qabatee haal jireenya wal qabatee kanaadha. Waan bonaa wal qabatee akkam kee jirtan isan? Bunii oriyaanuu rafite. Bunii Oriyaanuu raballeessa. yeroo ammaa godina Booranaa keessa baay'ee rakkisiisa kan ta'e bari 2014 bari hin dagatamnedha. Baqa maaliif namni hedduun horii dhabee qabeenya dhabee bonaadhaan horii dhabuu qofa odoo hin ta'in yeroo ammaa uummatiyyuun ofii irratti wanta sodaachisaa irra waan jiranuuf waan gosa kana baay'ee sodaachisaa ta'eera. Kanaafuu haal jireenya godina Booranaa tokko bisan
daawwachiisnee jirra jedhee yaada. Warroonni viidiyoo kana agartan yookiin nama akka tasaa sooshaal miidiyaa irratti agartan haala xiqqaa tokkoon waa'ee godina Booranaa hubachuu yaadatanii jedha. Waan dhageettaniif galatoomaa.